dhiifama si gaafadha ammallee dhiifama si gaafadhee yoo naaf eeyyamtee dhiifama na gaafatte narraa qeebaltu warra keessanii dhaqachuudhaaf. Aha amma gara warra keenya. Taphallee yoo ammoo mudii qabattee guyyaa baay'ee irra deebitee ati Mustafa qalbii nama cabsitanii maali jetta waan akkana kana ammoo gizee duraatu. Hayee fixadhu si dura naasoo. Jechuun kiyya lamni lafaa ka'ee nama dhugaa sitti taasamu kana waan akkana jetteen durumaa mileessaa cabsita. Si galee an dhugaa sitti taasa'u jira deebitee ati yeroo waan akkana jetteen ofi amanamtiin qabdu jechuu argisiisa. Si galee anamoo waan hunda si beekaa akka tanaan durati jaalattee nama jaalattee dhabdee tuma si dhufe guyyaa duraan si dhufu. Irra deebi'ee daa'imaa miti ka sitti taphadhuuf namni itti taphatan hedduu jira. Si galee kanaaf ammallee irra deebi'ee dhiifamallee si gaafadhaa yoo kanaaf dhiifama bari Mustafaa rakkoon hin jiru garuu ammootu iyyuu tokkoffaa wanni qubee sirra dideefillee amma bar osoma ana wajjiinuu nasi jaaladha naan jettu deemtee micoo san bira dhayitee daraartuullee hin jaallanne daraartuullee caqasitti maa bar hin mi'atti dhaan bar waan jettu waan fedhellee maan taane roozaa anjaa akkanumaan malee qaraan jaalala si agas bara hin qabu ofii afaan keessa jettee akii san ofii jedhe haatummaan dhageettee ofii jettee bar aari YouTube video waraabbiirratti haatummaan dhageettee aartuu baatu muutiin irra qabate kana naarsee numa ol ba'ee jedhe muutii maalis irra qabadan aslaan si jaaladha wal jaalanna waliin jennee mire wal jaalana waliin jennee miti wal jaalana waliin jennee miti wal fuunaa si fuunaa wal fuunaa jaalala biraa waliin jennee bar wal fuunuma kana yuusi jedhe kalas harkatti deemtee mi jechuun kan akkam godhare waada sintaansi jaalala ettu sintaansi jaalala ettu akkam godhatu tuummaa kana dhufte la agatin irra deemte malee tana waan fedhellee maan taane Mustafa narraa ejibbaata baate waa hunda narraa hubattee akkas kan narraa hubattee taniin geessitee booda deemuu dandeetta malee osoo anarraa abdii waan takka hubadha maa si jala deemee kun rabbii dheedee si kadhalaa dhaqeeti mallaqaan bite fakkeenya mallaqaan bite mallaqa guddaan bite waan aga feetellee bitte waan sanillee jechuudha qalabatti illee wanni fi godhuu diddeef osoo maatii kennatti hin ergatin osoo maatiin kenna ishii hin jedhin akkamitti silaa ani qalabatti godhadheetiniin tokko faa kabajaadhaan maatii kiyyatti dhayxee waan jira guutamtee nafuuta waan barbaadallee yoo ta'e ta'uu taate jechuudha ilma namaati ani. Ammaal jedhare. Sanis hin jedhe malee waan biraati miti. Ammallee gaafaan ishii si jedheetin hin jedhe ammoo kara biraa deemta. Na barbaadda malee ani amma jadiidi wajjin mul'ana hinaaftee dhufteeti. Badasi. Jadiidi maal jadiidi eessa mudhate jadiidi wajjin? Jadiidi akkan maana jechuun yookaan roozaanillee si fuudhaa minaamin jara hidhiisi minaamin inni naan jennaan amma saniif jetta dhufte saniif amma dhiifama na gaafachuu dhufte. Amma yaadni kee garas kutee ammas. Saniif maal waan akkasii kanarraa kan kaanni beektaa bara. Yoo jadiidi osootummaanuu jadiidiin tole jettee fi takkatti aarii takka keessan dhuftan. Jadiidi saayiba kiyya tokko fa'a. Yoo inni fakkeenyaa waan akkana yaadee nar. Waan jaalala dhugaan an qabne ka aarii si jala dhufe si keessan dhuftu osoo jaalala dhugaan akka baattee naarta. La dhiirri waan akkana bakka itti laal waan tokko yoo fakkeenya nama osoo wallaahi osoo si yaaduu biti waan fedhe si dhabee gisee saayiba kiyya akkaan jaaladhachi argan. Yoo ati ofii keetii irraa dhaabachuu diddee fuulatti kennite isaan waliin dhabuusaniif jecha. Sigalee ati nama guddaadha waa hunda ni beektaa ammallee daa'imummaa hin qabdu ati waan kamtu dogongoraa kamtu sirrii addaan baafta. Sigalee yoo sana ta'e wallaaltee fakkeenya is jalallee deemte na jalallee deemte hanqisuma duraatu karaa san achi deebi'ee hin deemu. Kanaaf immoo waan akkasii jalaa dhiisa maqaa jadiidillee hin dhayine yoo keessaa walumaa galaan. Adama fakkeenyaaf tokkoffaa duratti amma dhiifama sii godhuun duratti yoo amma hadhallee ammallee borullee waan biraatti dhufa yookaan jechuudha sii galee anama fakkeenyaaf yoo daraartu walitti deebinan leettan akkasii walitti deebitanii waliin jiraattan barbaada. Lakki rooza si qabaddellee kana qabattee ana maatii kiyyatti kabajaadhaan ergattee kabajaadhaan maatii gaafattee maatii kiyyarratti ani bakka isinii kana jechuudha abdiin yookaan walirraa hin kunne jiraatanii walitti deebiti jedhetti shakkii qaba. Duuba akkam goonee semansiifna uwwisi jenna. Daraartuu deengaa deessee fide wali isin araarsadhe osoo na bu'aamin akka taddayyaan argiteemi. Bakka ishee wallahi inni ulfaata wanni akkanaa ni ulfaata jedhi ka. Kanaafuu amma walumaa galatti waan tokkoffaa maatii kiyyatti bakka ishee jedhamee hadha walii hayyamne mire si hayyameeti ni jira dhiifama malee siif godhe jira aslaan angaraan qabu waan jechuun qarallee sumatti ni jedhe sitti heerumadhee taa'u jira. Si jaalladha ishee jettee adda boroo sun jenne gara maatii kiyyaa ergachuu karaa alaabazaa mootu gara na gaafa deemtee amma achirratti dhuftu anke isin gara namaaf deema silaa jechuun ati haasaa namaa illee dhagee rabbi jedhee ati maskiinum bayyaalummaa illee ni qabda garuu haasaa namaan dhagahin tokko haasawni namaa wallaan nam tokko cantaatu bultii teellee ni balleessa haasaa namaan dhagahine akkasi jedhe kanaaf immoo eega dhiifama naa goote viidiyoo asumarratti gaabsina taan ammoo waan jirtu keessaan haasofna viidiyoo dhaabne
jechuun asumatti dubbadhu hordoftoota muduratti akka isaan illee ammaachi waan takka hin jenne yoo inni kadhika wanni jedhu taate jechuudha fakkeenyaaf garana neqneq jedhu taate kana booda garana bor wanni biraa ka dhufu taate ani illee keessa hin jiru ani meeshaa miti ka wanni irratti laallataniif Hai. Maal sirra laallata. Jechuun carraan irratti mokoranii. Aduu keessa sillee dhaabe ofiillee aduu keessa dhaabe kan aduu kan hin danda'u beektaa. Akkasii wallahi tole naa jette egaa galatoomillee beektaa namni yeroo tokko tokko yookaan haala rakkoon qabu yeroo lamaan kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa walumaa galaanii isinitti aduu keessa illee dhaabanni aduu geera makaafidha. Dhugaa feenan guyyaa duraallee Ana kamni yatee dhufe narka balleessite namaanuu atta namoota iyyuu dubbisee warra dhayxan jedhee ture beellama qabsiisee ture achi asna bilbila jalama kaasuu didee warra kenna waan jedhu wallaalee jechuun kaaturumayyuu suma kiyya bilbile malee ani abbaa kiyyatti hin himne. Anoo ka warra kennatti himee jira bar. Yaa akii akkasitti didee siin jedhe duroosa ofii didee. Ani jechuun kaawwate asii achi deemte duuba akkamii sii godhaane. Asii achi deemte keessa deddeebiin argite. Hayyee bakka ashi dhiifama. Akkana kabajamtoota hordoftoota kiyyaa. Kadabreerraa dabre ka dhufu caalaa jedhanii boriyaa dankaafni amma kanaafuu eeshisi jedhee haadha booda osoo hin jenne erkadhu gara maatii bakka eshi. Kabajamtoota hordoftoota kiyya namoonni baay'ee Mustaafaan Sharriira Mustaafaan ajaa'iba immoo ajaa'ibuma qaban namni kenna yaaki. Yoo namni nama balleesse walumaa galaanii yoo namni nama balleesse haga kadhatanii fi haga dhiisan qaba duydi yeroo baay'ee sanii gad jedhan duydan nama cabaa. Kanaaf ammoo namni waa kadhachuullee irratti illee namni gariin dandeettii qabaan ammoo yeroo waa kadhee silaa dhabeerra san durumaa kadhachuu dhabuun naaf caala kophaa fa'aa filadhan akkuma argitan jechuudha ramadaan irraa kaasee kophaa ramadaan guutuu kophaa soomaa bahe inumaa yeroo tokko takka namni na azuuma namni silaa nan geenne kun jaartii jalaa qaba na azuumanii ramadaan wandalaattee gootattilee wandalaattee herreegamte ima qaanfataatuma laakkee ilaalaa ima dida guyyaa ramadaan guutuu mana keessa ooma kophaa. Kanaafuu walumaa galaanii kabajaa dhabuurra walumaa galaan kophaa san filachuu wayya. Kanaaf ammoo guyyaa duraallee isiin kaatama harka dinnaan itti aare malee waan biraati illee miti micayyoo ammoo eeggate maayii kan tokkorra kan hin dhaabatu tokkorra la'ane wallahi yeroo ammallee waan takkallee ta'e roozaan yoo qajeeltee wajjin deemte roozaa miti hin miidhu jechuudha. Yoo isiin ammoo jecha namaa dhageettee garana garagalte amma isaa jechuudha. Dhalaan malyaanuma jira haadha jalallee sagal jedhama ammaa inni Oromootu. Garuu ammoo ani miidhu tarabboo maallee tanamuu maallee isiillee na beekti caalaa jechuudha namni hedduu yeroo baay'een dhalattillee dhala jala deddeeminsallee baay'isu amatatti ilaalee amata lama fa'aatti takka akkuma jaalalleetitti qabadhee ilaalee amata lama fa'a eegee osoo isii mu'aamalaa isii godhu yookaan akira wal dhabnee amata afur fe'isa fa'a dhala takkaaf lama jaaladha jechuudha. Sun ammoo akka gowwummaa bira dabarsee wanni godhee dhalaan waan akkasiin feetu dhalaan jaarsaa irra deddeemu kana feetee walumaa galaanii dhalaa hundaa miti taaqlii hin qabne malee sunniin jechuudha dhalaan teenna jechuun irra baay'inaa miti dhalaan gariin nama isiif amanamee isiif qajeelee karaa irra deeme laafaa seetii kanarra taa'ettiin walumaa galaan dhalaa hundaa miti yeroo kana dhalaan bultii jabeeffattu ni jirti dhiifa mallee asumaan isin arrabsee jenne akkasii kabajamtoota hordoftoota kiyya warri roozatu Mustafatu miidhettaniif jedhee dhiifa mallee naaqotee jirti ammoo inni haasofnu hunduu dhumatee jira. Amma jammoo aduu keessa dhaabadhee kana waliin isin haasaan jiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya. Ayee bakka walitti fixannee jirra.